Gootonni afran qalloo dabbal mootii gaaraa fi raaree keessatti leenji'aa turan maqaa baduu mannam mataa baduu wayya jechuun waraanaaf hidhatanii ka'anii. Loltoonni murtii guutoom haram yaabataa irratti walgahanii dhiigaa fi lafee isaaniitiin birmaddummaa afran qalloo kan Oromticha bahaa eegoof waadaa bara seenanii. Qobsumni murtii guutoom hara yaabataa irraa mooraa qobsuma Minilik tan calanqotti dukkana shororkaa buufte shororkaan mooraa labde funyaan waraana Minilikiin du'a suufe. Minilik malaa fi falli jalaa bannaan niitiin isaa Xaayituun akka dhuftuuf ergamaa isaa gara Inxooxxoo xiiche. Xaayituunis ayyaana dhaloota Iyyasuus Kiristoos dabarsite akka dhuftu waadaa seente. Osoo Xaayituun hin dhufin haalli addaam dachii afran qalloo tan baha Oromiyaa keessatti uumame. Guyyaan isaa guyyam ayyaana dhalootaa mootii Minilik lammaffaati. Waraanni mootii mootota Habashaa Minilik